Akka booltaan kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojechaa oduu kan isinitti himu anuma sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisetti bulchitoota godinichaa fi hawaasa gidduutti waldhabdeen uumame. Sababni waldhabdee kanaas meeshaan nuti hidhanne kun kan keenya akka tahu nuuf mallatteessuu qabu yaada jedhu dhiyeeffatanii kan qawwee qabu sun qawween tiyya ijoollee kiyyaaf haa hafuu isin nutti hidhaa yaada jedhu hawaasi dhiyeeffatus gama mootummaatiin lakkii nuti meeshaan akka kan dhuunfaa keessanii ta'uu hin eeyyamnu kan lolaa jirtaniif biyya keessaniif jecha malee qawweef jechaa miti yeroo jedhaniin hawaasichi qawweef mootummaa irraa argadheen lola deema jedhee manaa bahe diduun gara mana isaanii akka deebi'ee jiraattonni madda nageenyatti himan. Namoonni guyyaa lama dura tarreen deeman suuraalee isaanii argaa turre sun qarshii 10,000 laatanii fi mana hidhaa baasanii akka gara dirree waraanaa erganis gabaasni nu ga'ee jira. Sababa lola kanaatiin waldhabdee yaadatiin biltiginnaa naannoo dawaa caffaa gidduutti uumameen namoonni hedduun aangoo irraa ari'amuus gabaasni nu gahee jira. Yeroo ammaa kana biltiginnaan ofumaa of diigaa akka jirtu ragaaleen gola Oromiyaa hedduu keessatti mul'ataa jira. Magaalaa Kamisetti halkan kaleessaa raayaan ittisa biyyaa osoo badaa jiranuu Kamisetti qabamuu jiraattonni eeran. Raayaa ittisaa kanaan maaf badde jedhanii yeroo gaafatan lolicha keessatti kan nu ajjeesaa jiru juntaa miti milishaa Amaaratii fi Liyyuu Haayiliidha jechuun booyaa namoota isaan qabanitti himate. Haalli loltootaa armaas garas imalanii waan akkaan ulfaataa fi bakka irraa bakkatti jijjiirratu baqatuuf jedhanii Liyyuu Haayiliin Amaaraa cal jedheetuma namoota irratti dhukkaasa banee ajjeesu jedhee dubbata namichi kun. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti misirroon ajjeefamee reeffi argame. Misirroon Gammachuu Moosisaa jedhamu dheengadda sanbata darbe jechuun adoolessa 31 bara 2021 sirna gaa'ela isaa raawwatee gammachuu isaa qoodataa wayita jirutti as buuteen dhabamuun miidiyaa hawaasaa irratti haasamaa turuun ni yaadatama. Dargaggoon qaama ammaaf eenyummaan isaa ifa hin taaneen erga butamee boonnoo haroo sorgatti reeffi isaa argamuu isaa odeessi arganneen ifoomsa. Taateen kun wayita maatiin gammachuu ofii ibsataa jirutti raawwachuun daran miira fi qalbii uummata Oromoo tuquu isaa maxxansaaleen miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti maxxanfamaa jiru ni addeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraa to'annoo isaa jala galfatee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gaara Sololoo irraa ka'ee imala isaa itti fufuun godina Gujii Lixaa Ona Bullee Horroo Baddaa Magadaa iddoo aadaa Ifaat Farda jedhamu daandii guddicha konkolaataa biyyaalessaa aspaaltii Finfinnee irraa ka'ee uummattoota kibbaa keessa qaxxaamuree magaalaa daangaa Oromiyaa Moyyaaleen wal qunnamsiisu to'achuun buufata waraana isaa waboo zoonii kibbaa taasifatee jira. Waboon zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa keessa sossoo'u qoticha gara Manaagii irraan imala jalqabee aanaa Diimtuu Haballaa waammannaa keessa qaxxaamuree daandii guddicha biyyaalessaa aspaaltii Finfinnee irraa ka'ee uummattoota kibbaa wal qaxxaamuree magaalaa daangaa Oromiyaa Moyyaaleen wal qunnamsiisu hanga marfata Coorsisoo yookaan Coorsisoo Maazooraa bakka jedhamutti dhuunfatee jiraachuun beekamee jira. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatti taasisaa jiru humna horachaa fi jabaachaa kan dhufe yoo ta'u, waboon Oromiyaa bakkoota baay'ee to'annoo isaa jala galchuun mootummaa Abiyyi Ahmediin hoogganamaa jiru mataa dhukkubbii guddaa ta'uus beekamee jira. Waraanni gama kaaba biyyattiitti mootummaa Abiyyi Ahmedii fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jirus injifannoo TPLF'n bakkoota baay'eetti goolabamaa waan jiruuf mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa rifaatuu guddaa keessa jiraachuunis ifoomee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduun biyya alaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu biyya alaatiin finciltoonni humna bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessa humnoonni naannoo Amaaraa ammoo lixa Tigraay keessaa bahuu qabu jechuun Saamantaa Paawur akeekkachiisan.
roobii har'aarraa kaasee Itoophiyaa daawwachuuf kan jirtu gaggeessituu USAID Saamantaa Paawur loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraatanis watattamaan yeroo dhumaatiif bahuu qabu jechuun ejjennoo biyya isaanii ibsaniiru. Tarkaanfiin humna loltuutiin fudhatamu walitti bu'insaaf furmaata ta'uu waan hin dandeenye namoota Tigraay keessatti gargaarsi namooma barbaachisu qaqqabsiisuuf akka danda'amuuf qaamoleen hundi lola dhaabuu qabu jechuun fuula Tiwiitarii isaanii irratti baasaniiru. Saamantaa Paawur Ambaasii USA Finfinnee jirus gama isaatiin qaamoleen lola kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaatan hundi lola dhaabuun marii waliigaluu dhukaasa dhaabuu akka jalqabamuuf irra deebiin waamicha dhiyeesseera. TPLF'n humnoota waraana isaanii naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa hatattamaan akka baasan ni gaafanna. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay lixa keessa akka baasan, mootummaan Eertiraa ammoo loltoota isaa guutuutti Itoophiyaa keessa akka baasaniif irra deebinee waamicha dhiyeessinaa jedheera ambaasichi. Kanaan duras Ameerikaa dabalatee biyyoonni gama lixaa humnoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa Tigraay gadhiisanii bahuu qabu jechuun gaafataa turaniiru. Ameerikaan hooggantuu USAID kana kan gara Itoophiyaa kan ergee jiruuf gargaarsi namooma naannoo Tigraay danqaa tokko malee akka qaqqabu taasisuuf dhiibbaa dippiloomaasii gochuudhaaf jedhameera. Jeneraalli waraana Sudaan Kibbaa bakka Riich Maachar of buusuun aangoo labsate. Jeneraalli waraana gameessi Sudaan Kibbaa dursee garee mormituu ofiin jechuun aangoo erga labsatee booda pirezidaantii itti aanaa biyyattii Riich Maachar aangoo akka gadi dhiisan gaafate. Paartii mormituu keessatti qondaala waraana sochii bilisa baasaa uummata Sudaan yookaan SPLM-IO kan ta'e Leetanaal Jeneraal Siimaan Gaatwaach Duwal Riich Maachar mul'ata socho'aa duubatti harkisaa jechuun komatan. Erga waligayiin jeneraalota geggeeffame Jeneraal Gaachawaan bakka Maachar bu'uun akka aangoo qabatan yaada dhiyaatee booda ture. Taateen kun kan ibsame. Jeneraalli SPLM-IO Jeneraal Gaachawaan pirezidaantii itti aanaa ta'uun mootummaa ce'umsa tokkummaa akka hoogganan murtii dabarse. Jeneraal Gaachawaan waxabajjii darbe kaasee pirezidaantii itti aanaa Riich Maachar aangoo irraa kaafamee ture. Deeggartoonni Maachar yaada jeneraalicha dhiyeesse fudhatama akka hin qabnee fi gameessi waraanaa kun caasaa mootummaa amma jiru diiguu akka hin dandeenye dubbataa jiru. Xiinxaltoonni ammoo haalli amma uumame kun waliigaltee nageenya buusuu bara 2018 Riich Maachar fi pirezidaantii Saalvaa Kiir gidduutti mallatteeffame irratti dhiibbaa guddaa uumaa jechuun sodaa qaban ibsan. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabnu kan haga ammaatti daawwattanidha. Haga guyyaa boruutti walitti deebinutti nagaatti tura.